عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو قالي في قاري إلمان روما بكا جرتان مرات ناجين يكوك اللي انسران إسناقا كابوجيتشا همبني رفين جرا إيسان التيم بدا همبني رفان جرا همان رفت challenge wayti fin bade dikisho hoji wayna baayate challenge wayti isna mudate khanuma afan bade difama isin gaafacha barnoota khaysan yero baaye qabda waan teef karat isin dura adda himmur jede isinif dhufen jira arra walid debne jira an abdida abdurritich media ra barnoota garagara isin brangawf ka isinif beekamura walbira jira narraan fagaatinaan isiniin jaa like share subscribe comment gootaniitu mana jajjabeessuun barnoota mana keessan teessanii kumbula keessan jalatti yookaan dabilfeesi keessan jalattis akka barnoota barattan haala isiniif mijeessuuf kallattii hundaan barnoota diinagdee yookaan economics kajuu afaan ingiliffaatiin qopheessee dhiyeessuun ka beekamuudha. like share subscribe comment gootanii yaada qabdanillee barreessitanii akan jajjabeessan asin isin hubachiisna. economics grade 10 chapter 2 egalle turre araba kattadaamna irraa isiniif kaafna barnoota wajjin turtii gaarii jecha youtube irratti yeroo laaltanis viidiyoo laaltan achi irratti fixaa khaanillee deebitanii buufatanii sumasanii youtubaan buufatanii akka daawwataniif kan jalqaba achuma irratti waachaa horiin akka guddatuuf waachaa horiitu hanqina qabaa ganaan dhiyaadhu haala kanaan like share subscribe comment gootanii hiriyootan keessan kan isin bira jiran kan ollaa keessaniitii fi share gootanii akka nu jajjabeessitan asumaan hawwiin isin gaafachaa hara barnoota keessaniitti isin deebisna barnoota wajjin turtii gaarii. Unit 2 Theory of Demand and Supply jennee ichirra hanga factor affecting of theory of demand it laalle turre arrammoo eessarraa kaafna kanneen laalle turre asirratti dhiifne factor affecting demand irratti dhiifne arra eessarraa eegalla change in quantity demand and change in demand change in quantity demand hajurraa eegalla jechuudha. Change in quantity demand and change in demand change in quantity demand isa jurraay waliin eegalla barnooticha waliin turtii gaarii isiniin jecha kara barnoota keenyaa seennee jira. Change in quantity demand kana jechuun other thing big and equal it is distinct design the movement from one point to other point from one price quantity combination to other on what other on fixed demand sketch demand bifa gabateetiin jechuudha or demand curve yookaanis maalini karbiidha yookaan graafiin jechuudha. kun akkamitti ibsama irra deebiin isiniif ibsa kana jechuun maali the case of such a change in increase jijjiirama irratti maali changes increase or decrease yeroo kana wanti kun vice versa yookaan faallaa walii ta'a jennee amma dura laallee turre yeroo hundaa wanni kun vice versa or faallaa walii ta'a laaluu qabdu isin hundinuu. The price of product being what consider ega jembo the what downward movement along what in demand curve is called extension of demand while upward movement in construction of demand sirritti hubadhu amma raansi deebi'a kana jechuun maali jijjiiramni baay'inaa takka jechuudha. Fakkeenyaaf jijjiirama baay'inaa hogga laallu jechuun fakkeenyaaf change in quantity demand ka jenneen kun jechuudha. Change in quantity demand kun jechuudha inni amma asin laalle kun jechuudha. Amma kun other thing being equal design the movement from one point to other point from one price quantity combination to other on a what fixed demand sketch
demand skeejii irratti fixedidha dhaabbataadha jechuudha wanti kun. Or what demand curve yookaanis sanirrattis yookaanis asirrattis akkamitti fixedii inni itti ta'e jijjiiramni baay'inaa fakkeenyaaf jechuudha. Karbii kanarratti immoo fakkeenyaaf jijjiiramni wanti ati barbaaddu jechuudha. Wantoonni biroo walqixa waan ta'aniif jechuudha. Sochiin qabxii tokko irraa gara qabxii biraatti jechuudha. Walitti makamuun baay'inni isaa gatii isaa maal ta'a? Gatii isa tokko irra kara gatii isa biraatti kara gatii isa biraa kanatti jechuudha maal ta'a? Wanni isaa sagantaan isaa yookaan fedhiin isaa maal ta'a? Dhaabbataadha. Fixed kan jenneen dhaabbataadha jenneen. Yookaanis karbii fedhii irratti yookaanoo karbii maali sarara gabateedhaan ka keenyu san iskeech kan jenneen san ichirratti maali fedhiin isaa dhaabbataadha. Maaltu fedhii kana dhaabbataa godhe? Haalaallo. Karbiin fedhiin isaa maali? Dhaabbata. Akkamitti dhaabbata? Wanti kun dhaabbataa waan ta'eef karbiin fedhii irraa karbii fedhii irratti ni agarsiisa. Akka dhaabbataa ta'e karbii fedhii irratti ni agarsiisa. Akkamitti agarsiisa? Sababa isaan laalla. Akkamitti inni itti agarsiisu jechuudha. Case bakka kanatti ilaali. Case of such change in an increase or decrease in the price laal in the price of the product begin considered. Kana jechuun maali? Sirriitti dhageeffadhu. Yeroo kana jechuun yeroo wanti kun fedhii san irratti inni dhaabbataa ta'e sababni wanti kun itti dhaabbataa ta'eef sababa jijjiirama akka gatiin oomishaa ilaalama. Asirratti gatii oomishaa ilaalama. Gatiin oomisha sanii jechuun ilaalamaa jiru yookaan dabalu yookaan ammallee irrachaa increase or decrease hogga inni gatiin isaanii akkasitti increase decrease jajjaa deemu sochiin isaa gara maaliitti gara gadiitti maali? Gara gadiitti karbiin isaa yookaanis karbiin fedhiitiin dheerinni fedhii kan jedhamu kun maali? Sochiin isaa ol dabala ol kaa'ee jechuudha. Yeroo kaan fedhiin maali? Fedhiin xiqqaachaa deema asirratti. Sirrii ilaali. Yeroo wanti kun yeroo hundaa'u vice versa yeroo kaan faallaa walii jenneen yeroo fedhiin dabalu inni kun maal ta'a? Ni irrata. Haala kanaan laaltaa jechuudha. Asirratti sirrii ilaali. Sochii isaa irratti jechuudha. Irraa gaditti karbiin fedhii maal ta'a? Karbiin fedhiidha. Dheerina isaa yookaan fedhii isaa kan jedhamu yookaan fedhiin maal ta'a? Sochii irratti yookaan sarara san irratti maal ta'a? Ol ka'a. Increase ta'a. Piraayisiin isaa ol ka'a. Yeroo piraayisiin san ol ka'u gatiin karbii yookaanis kara gadiitti maal ta'a? Fedhiin isaa dheerina isaa irratti yoo laallu ta'u fedhiin isaa maal ta'a? Irrachaa deema. Yeroo kana sarara qajeelaa irratti yoo laallu fedhiin isaa xiqqaachaa deema in decrease ta'a. Wanti kun vice versa jennaan jechuudha. Haala kanaan gabatee kana gadiitti ilaaluu qabna amma. Koottaa. Yeroo kana laallu haala kanaan haa ilaallu. Price. Jee jira amma bakka kanatti jechuudha fakkeenyaaf hootu asirratti haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf P1 P2 jee jira asirratti. Demand curve amma kun demand curve. Demand curve kun isa kami? Isa kana buukana jechuudha laal. Isa kana laalta. Amma asirratti yeroo isa laaltu jechuudha. Pricing amma asirratti P1 irratti gabbu'aa dhufe bakka kana laali sirriitti. Asirratti P2 irratti immoo maali? Isa kana bira dabree xiyya ichi garagalee jechuudha. Kwantiin maal ta'e? Ni qajeele. Iddoo kana yoo dhufte iddoo kanatti price demand curve ammoo wanti kun ammas asirra laali sirriitti. Quantity price fi quantiin wal dhaba yeroo san faallaa walii ta'a. Yeroo pricing ol deeme demand curve irratti karbiin fedhii maal ta'a? Ni irrata yookaan gabbu'a. Quantitiin gabbu'a jechuudha. Pricing increase quantity demandiin decrease dha jechuudha. Haala kanaan laaluu qabdu. Laal. Prices increase quantity demand is what? Decrease jechuudha. Demand curve irratti jechuudha. Karbiin kun sarara kanarratti kaas deemu yeroo fedhiin piraayisiidhaa ol kahe yookaan gatiidhaa ol dabale maal ta'e quantity demandiin karbiin fedhii quantity demandiidhaa gaggaragala yookaanis downward hin jenne kun ammoo upward hin jenne asirratti wanti kun faallaa olii ta'e yeroo hunda vice versa or opposite side dha jechuudha. Haala kanaan laaluu qabdu. Dabarfadhu. Hot change in demand. Change in demand yaa laallu amma fakkeenyaaf change in demand yaa laallu. Amma change in demand yeroo laallu
haala kanaan laalla. Change in demand asirratti maali? Fakkeenyaaf change in demand change in one or more tokko yookaanis tokko ol of determinant of demand asirratti determinant jechuun determinant ni beektan of demand other what other than their own price isarra caalaa gara isaatti jechuudha. Will change demand hogga changein kara fuula duraatti jijjiiramu jechuudha. Daataan isaa hogga yookaan jijjiiramu demand iskeejiin irrattis maal ta'a ni jijjiiramaa jechuudha. Change in demand iskeej or more graphically irra caalatti jechuudha. Yoo isarrattis jijjiirame graphically shiftiin isaa maal ta'a? Shiftiin isaa location of demand curve. In what? Location of demand curve is called change in demand. Yeroo kana maali? Change in demand jennaan jechuudha. Demandiin keenya maal ta'e? Change tahee jira asirratti sirri ilaali. Jijjiiramee jira. Yeroo kana ilaali gaamma. An increase in demand case. Sababni inni increase demand keesiin inni itti dabaleef demand curvein to shift. Shiftii irratti jechuun karvii irratti sararri isii adeemu sun kan shifti ta'e shiftiin akkasitti dabru sun maali? Upwardiidha. Yeroo inni upwardii ta'e jechuun inni akkasi qaxxaamuru sun laal fakkeenyaaf akkasi qaxxaamuru san jechuun inni sun maali? Upward to the right karaa mirgaatti ol dabale upward in the right karaa mirgaatti maali? Upwardii ta'e. There as what? Decrease in demand ammas gee demandin decrease ta'e keessa demand curvein shiftii irratti maal ta'e? Decrease ta'a yookaanis upwardii ta'a jechuudha. Downward gad deebi'e tuumaan karaa bitaatti the left. Inni kun maali? Akkuma reefu jenne change in demand demandiin kun jijjiiramu agarsiisa asirrattis jechuudha. Yeroo kana wanti kun maali? Yeroo ammaa hundaa faallaa olii deema asirratti. Inward or increase in demand yeroo demand in increased explained by what? An outward shift of the demand curve. Outward shift. Shifting isa demand curve irratti maal ta'a? Outward ta'a. Shift in demand curve decrease ta'a. Kanaafuu demandin gizee kana explained what? An inward. Kara gubbaatti jechuudha. Shifting downward karvii irratti yeroo agarsiifnu jechuudha. Haala kanaan deebinee ilaalla amma. Hootu. Shiftii kanarra hoo. Isa kanarra hootu ilaali amma. Yeroo kana jechuudha amma. Isa kana haala kanaan halaallume. Fakkeenyaaf jechuudha. Yeroo laallu jechuudha piraayisii isaa amma haala amma agartan kanaan yoo laalle maal goona? Jijjiiramni isaa maali? Asirratti jechuudha jijjiiramni karvii fedhii maali? Laal. Istaayila kanaan koottu. Akkanatti ni dabale asirratti prices increase. Shift in demand curve. Shift in demand curve. Quantity amma laal quantity amma kun. Inni kun maali? Quantity dha. Amma sirri quantity haa laallu. Quantitiin keenya diwaan irratti maal ta'e? Ni diwaan irratti decrease. Asirratti D2 irratti increase. Shift in demand curve irratti jechuudha. D2 D0 D1 halaalu sirriitti asitti haala kanaan keenye amma shiftiin isaa kun akkan akka deemu kana jechuudha. Amma asirra koottu inni kana deemu kun demand shiftiidha. Karbii shiftiidha. Gabaabumatti karbiin isaa maali? Iddoo kanarratti kam ta'a? Isa akkana dhufee akkana deemu kun karbii jennaan demand karbi. Dimandii kana bifa karbiitiin yookaanis bifa giraafikaaliitiin jechuun kan akkaataan itti keenyu isa kana asirratti pooyintiin barbaadamtuun isa labbaa akkasitti deemu kana jechuudha. Asirratti piraayisiin ni dabale wanti dimandiin ni irrate. Asitti immaas xiyyaan isaa gamanaa fi gamana deemu karaa mirgaatti inni jiru kun laal karaa mirgaatti karaa bitaatti inni karaa mirgaa ni dabala inni karaa bitaa lammaffaa
ni irrataa jechuudha asirratti haala kanaan laalama. Kanaaf jijjiiramni fedhii jijjiiramni isaanii jechuudha tokkoon isaa ol gadi jee addaan kan itti bahu jechuudha. Kanaaf maali irra caalatti giraafiidhaan jijjiiramni bakkarraa karvii fedhii jijjiirama fedhii jedhamee kan beekamuuf isa kanaaf fedhiin dabaluu isaa karvii fedhii gara mirgaarratti maal ta'a ol ce'uu isaa ni taasisu yookaan ol ka'uu isaa ni agarsiisa. Fedhiin irrachuun isaa ammoo fedhii yookaan karviin fedhii kun jechuudha gara bitaatiin maali gabbuu isaa ni argisiisa jechuudha. Wanti kun yeruma hundaa'u vice versa or opposite side yookaan faallaa walii jechuudha. Dabarfadhu. Derivation haala kanaan amma derivation yaalaallu. Derivation ka jennuun kun jechuudha amma fakkeenyaaf fedhiin keenya kun jechuudha amma derivation irratti mulaal factor affecting kana laallu amma 2.4 show gizee goonu jechuudha gizee kana laallu gizee kana laallu jechuudha asirratti 2.4 show when demand increase demand curve shifting ammoo upwardin d tokkoffaa irratti and what decrease ida d tokkoffaa irratti kara bitaatti ka jiru jechuudha. Demand shift laal sirri laal ammoo bakka kanatti demand shift irratti laal shift the demand curve upward inni upward downward jee adda bahee jira jechuudha asirratti. Diwaaniin kara bitaa irratti ka argamu jechuudha. Kara harka bitaatti inni gajjeesuun maali xiyyisaa akka garagale ni irrata. Dii lammaffaan ammoo factor affecting demand except from their own price are what shifting factory akka agarsiisuuf jechuudha. Inni dii tokkoffaa shiftii upwardin kun jechuudha. Inni dii tokkoffaa karvii shiftii upward D1 ka jenneen kun maali increase akkuma reefu jennee jechuudha. Inni tokko qorina asirratti shiftiin tokkoffaadha D1 irratti jechuudha ni dabala. Ka lammaffaan maali kara bitaatti waan jiruuf ni irrataa jechuudha. Asirratti addanarraa baasa sirriitti irraan sii deebi'a sirriin hordofi. Yoon isin jira jirees bifama irraan isin deebi'a sirrii bakka kanan laala. Karvii san irratti jechuudha. Bifa karvii sanii adda baasuu qabdu wanni kun waan beezi waan ammaas gubbaa sholanii miti. Hotu. Show figure 2.4 fakkii lama afur irratti ilaali jaa. Show demanding jechuudha. Increase yeroo demanding increase ta'u demand karvii irratti shiftiin isaa upwardidha jee. Diwaanii hoggalaalee jechuudha. Diwaaniin harami argama. Diwaaniin kun jechuudha. And decrease in demand shift demand curve is what downward D2 isa kami D2 kara bitaati diwaaniin karamiin sin jereefu jalqaba demand curve shift upward inni diwaanii irra jiru jechuudha increase kara rightiitti kara mirgaatiin ka argamu jechuudha kara left rightiitti yookaanis kara maali kara harka bitaatiin upward ni dabalaa jenne kara leftwardiitiin kara harka mirgaatiin wanti kun increase ta'a gaddeebi'aa deemaa jenne inni gaddeebi'u sun maali demand curve downward akka ta'u godhee jenne kanaaf maali factor affecting wanni kun akka factor affecting demand irratti akka factor affecting ta'e yookaanis price isa shift factoriin akka ibsu isa taasisee jenne fakkii san irra deebinee ilaallu isuma reefu isin garsiisa kana jechuudha wal isin harkaan dhahin inni kun jechuudha price kun quantity demandidha. Inni kasitti shiftiin akkanatti inni tokkoffaa kun maali increaseidha. Inni lammaffaa kun maali decreaseidha jechuudha. Kanaaf wanti kun inni kun kara harka mirgaatiin upward hin jenne kara harka bitaatiin ammoo maali downwardidha inni. Kun maali akka faallaa walii ta'e agarsiisaa jira jechuudha. Diwaanii irratti D0 uumaa isaan jidduu irratti ka oolu diwaanii irratti immoo wanti kun ni dabalee jechuudha. Haala kanaan hordofaa itti fufa. Kootu derivation
of market demand. Based on the number of consumer demand is classified individual demand and market demand jenneti derivation bakka lama qoonna. Amma eenyuudha individually halaalu. Fakkeenyaaf individual halaalu. Individual demand bakka kana qoo. Kana ogola individual demand may be defined as quantity of and what commodity that a person is willing and able to buy it given price over specified what period of time. Kana jechuun amma individual amma kana jechuun demandii nama dhuunfaati. Demandii nama dhuunfaadha. Nama dhuunfaatiin fedhiin amma fakkeenyaaf nama dhuunfaatiin halaalu fedhii dhuunfaa hogga jennu amma fakkeenyaaf fedhiin gabaa irratti jechuun fedhii dhuunfaatu jira. Fedhiin dhuunfaa kun maali? Baay'inni isaa meeshaa namni tokko yeroo murtaa'e keessatti laal gatii murtaa'een bitachuuf fedhii fi dandeettii qabuun jechuun fedhii fi dandeettii qabuun ibsachuudhaan hananganaaniin bitachuu danda'a. Jee waan danda'uun magaalaa irratti yoo fedhe muuza waan fedhe haa bitatu. Waan fedhe bitatu waan giraamii hangasiin haa bitu yoo fedhe giraama hanga fedhe haa bitatu an hangasiin qaba jee murteessee irratti nama dhuunfaatiin murteessee waan sanitti bitatu jechuudha. Fedhii fi dandeettii qabuun jechuudha. Maali willing and able jechuudha. Willing and able to buy to give price over specified what period of time. Dandeettii qabuun yeroo murtaa'e keessatti waan san bitachuuf itti murteeffatu jechuudha. Maar Mr. Addamu purchased what? Kilogram what? Banana. Kilograamii banaanaadha meeqa bitate? Laari sirriitti. Birrii meeqaan 25 purchased 2 kilogram kiiloo lama ni bitate. Maal bitate? Muuza maal bitate? Muuza kiloogiraama tokko yeroo gatiin isaa birrii 25 ta'u bittaa irraa bitate. Yeroo gatiin isaa ammoo gara birrii 20tti gadi bu'u torbaan tokkoof kiloogiraama lama bita. Haa jennu fakkeenyaaf hangas bita haa jennu gatiin isaa daran gara maali? Gara birrii 15tti yeroo gadi bu'u garuu kiloogiraamaan tokkoon isaa maali? Tokkoon isaa maali? Haala saniin jechuudha. Ni bitata lakkuma gatiin isaa gad deemuun arraas ni bitata jechuudha. Yeroo akkanatti bitate gatii kanaan garuu gatiin kiloogiraamiin inni tokkoon birrii 30 ol bahuu muuzii isaa kiloogiraamiin 0 bitata jechuudha. Gama dhumaatti gabatee kana laalaanuun jechaa jira. Gartee? Mr. Adamu purchased when price in what? Price birrii in 25. He purchased 2 kilogram. Ni bitate. Wake price drop. Birrii 20 yeroo gatiin isaa ammaas isa sanii gaditti gabbuu ammaas ni bitate jechuudha. In price what? Further decrease yeroo gatiin isaa sanii gadi bu'u ammallee ni bitate. Ammallee 15 per giraamiidhaan ammaas maal by 3 kiloogiraamii banaanaa ni bitate jechuudha. Wake torbaan booda wanti sun maali gadi bu'aa deemee jechuudha. As deebi'ee price rise yeroo price isaa rise dabalu jechuudha. Birrii 30 jechuudha. 30 bir per kilogram by 0 kilogram banana. Maal ture? Kiloogiraamni 0 ture jechuudha. Show in what? Table 2.2 below ja. Gabatee kana gatii kana laalaamuun jechaa jira. Haala kanaan adda baastaa jechuudha. Ni ilaaltamuun olaani. Istaayiluma kanaan isuma kana jechuudha. Isuma kana. Waan salphaadha. Waan yeroo irra gubanii miti. Market demand. Amma individual demand ilaalle. Amma market demand ilaallaa jechuudha. Amma maal laalla? Market demand. Fedhii gabaa jechuudha. Halaallo. Market demand refer goonu jechuudha. To the total quantity. Total quantity that all the user of what? An commodity are willing and able to buy given price over a specific period of time. Kana jechuun maali? Yeruma barbaadame sanitti fedhii gabaa kana jechuun baay'ina waliigala fayyadamtoonni gabaa san meeshaa tokko bitachuuf hundi yeroo murtaa'e keessatti gatii murtaa'een bitachuuf fedhii isaanii ibsatanii gabaa saniin
akka dandeettii isaaniitiin meeshaa san itti bitan jechuudha. Waan biraatii miti. Fedhiin gabaa meeshaa sanaa salphatti halaaluu jaa. Assume. In what? Demand all consumer is market. Halaalu. In other word, quantity demand in market at each price is the sum of individual demand of all consumer at that price. Yes. Assume is halaalu amma. Assume halaalu. Assume. Auto assume irra. Assume. Assume is what? There are three consumer. Maamilli sadi maal jee say A, B and C. Isaan hanga kana. In a market for particular commodity X say wait. Their demand each price is given as follow. Halaali gaama kana jechuun maali? Yeroo amma laallu kana jechuun meeshaa murtaa'e X yookaanis qamadii tokko jechuudha. Qamadii gabaa irraa fayyadamtoonni sadi A fi B amma fakkeenyaaf Mr. X, Mr. Y fi Mr. Z yaa inni yoo feene A, B, C kan jedhaman jechuudha. Yeroo isaan maal godhan akka jiran haa fudhannu. Gatiin tokko isaa fedhii isaanii jechuudha akka armaan gadiitti gabatee keessatti ilaalan hundaa. Hayyee price quantity demand of per unit A is what? Amma periidhaan amma fakkeenyaaf per quantityidhaan per kiloogiraamiidhaan lama kiloogiraam 12 isa lamaan jechuudha. 9 sadiin 6 4dhaan 3 6 1 9 haala kanaan ni ilaalla. Isaan hundaa'u kun kana eenyuti kan eeti. Haala kanaan gabaarra akka hojiirra oolfatan tokkoon isaan of ibse. Isaan kana hunda maal goona gadoo isaa walitti idaana. Mr. X wanti hundi isaa wal qixa tahaa jechuudha asirratti per what? Quantity demand per year in kuntaal bifa kuntaalaatiin jechuudha. Akkanatti ni keenya. Kuntaala kana walitti idaana tootaalii as keenya. Kannees gadoo walitti idaana as keenya. Tootaalii isaa haala saniin murteessinee keenya jechuudha. Kun yeroo waan itti gubnu hin qabu. Haala kanaan laallee dabarfachuu qabna. Bira deemna jechuudha kanneen amma. Kun isuma kana isa reefuusan bifa karviitiin hima. Karviin akka fedhii kuni waan nama rakkisuu miti. Kanneen haala salphaadhaan laallee ni dabarra jechuudha fakkeenyaaf. Isuma san gabbuusee haala kanaan asirratti maal godhe ni agarsiise jechuudha. Ishi hanga kana laallee karaa theory of supply seenaa jechuudha. The market demand for what commodity show various the quantity of what the commodity demand is market per unit of time in the alternative price. The what? Alternative price per the what? Commodity holding everything else what? Constant. Else what? Constant. However, akkasumas inni sun maali dhaabbataadha jechuudha. Yeruma hundaa'u everything individual demand keessatti jechuudha. Isa dhuunfaa keessatti individual demand skeejii keessatti where expressed as demand curve in maali market demand curve would be derived by what? Ichirraa derive godhatee maali? Taking in the horizontal summation. Horizontal summation horizontal jechuun akkana jechuudha. Isa labbaa akkasitti horizontal summation of individual demand curve irratti ni agarsiisa jaa. Numerical example bifa lakkoofsaatiin hoggalaallu example kana dalaynee haa dabarfannu. Suppose individual demand function of products is given kennama. Q1 is 50 minus 5 per and there are about 100 identical buyer market then the what? Market demand function is given by maal barbaadan nuunjee market demand quantity M haala kanaan maal godhe lafa kaa'e quantity is equal to 50 kilogram 15 minus 5 per kilogram hamattuu itti cufe isa kana eega akkas godhe kana onnaan godhe boo isa kanaan baay'isee jechuudha. Haala kanaan market demandiin kun maali?
isa kanaan baay'isee maal fidate isa kana fidate inni shanii kunis yoo kanaan baay'ate maal fida isa kana fidaa jechuudha haala salphaan izmlaal shantama haammattuu keessaa isa dhibba haammattuu alaa kana tokkoon isaatiin baay'iftaa jechuudha haala san tokkoon isaatiin baay'iftee ilaaltee ni dabarfattaa jechuudha inni jalqabaa maal dhufaa isa kana dhufaa inni itti aanu maal dhufaa 500 peerii dhufaa jechuudha haala kanaan bifa salphaatiin seera kwaantii diimaandii maarket diimaandii hogga dalayduu akkana dalaydaa jechuudha. Thank you. Barnoonni keenya kanarraas asuma irratti raawwata. Gizee biraa barnoota biraa theory of supply qabannee walitti deebina. Kanarraa asumaan raawwata. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii nagaan jiraadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Like, share, subscribe, comment hiriyoota keessanis gahaa. YouTube irrattis daawwadhaa. Isiniin jenna. Chaanaal Oromootii chaanaala keessan jabeeffadhaa isiniin jechaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii nagaatti yeroo gaarii qabaadhaa.